Baankiin Daldala Itoophiyaa Diistiriktii Kolfee namoota 200 deeggarsa taasisuu beeksise. Baankiin Daldala Itoophiyaa Diistiriktii Kolfee ji'a barakaa Ramadaanaa sababeeffachuudhaan jiraattota harka qalleeyyii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo keessatti argaman 200 gargaarsa nyaataa fi maallaqaa kennuu isaa beeksisee jira. Gargaarsi kun qamadii kiloogiraama 25, zayitii nyaataa liitira 5 akkasumas deeggarsa maallaqaa of keessaa qabaachuu isaa beeksisanii jiru. Gargaarsa kanaan maatiiwwan harka qalleeyyii fi namoota dadhaboo ta'an soorata gahaa argachuudhaan Ramadaana karaa nagaa fi gammachuu akka dabarsanii fi yaadama amantaa bira dhaabbatuudha jedhamee jira. Daayirektarri Diistiriktii Kolfee obbo Naasir Sultaan hojii kennaa fi arjooma baankichi raawwate kana akka gara laafinnaa fi waliif yaaduun namooma keenya kunuunsuu akkasumas duudhaa amantichaa barsiisuu irraa kan burqe ta'uu ibsanii jiru. Gargaarsi kun ji'a Ramadaanaa keessatti jiraattota harka qalleeyyii bira dhaabbachuudhaaf tattaaffii tokko ta'uun isaa ibsamee jira. Sirna kana irratti itti aanaa pirezidaantii damee yookiin riijinii giddugala biyyattii kan ta'an obbo Mulunee Lammaa ergaa dabarsaniin baankichi ji'a barakaa Ramadaanaa keessatti itti gaafatamummaa hawaasaa guddaa qabaachuu irratti akka argamanii fi hojii kennaa fi arjoomaa kana baankichi kan itti fufu ta'us ibsanii jiru. Baankichi tajaajila baankiin kennu qofa osoo hin taane tajaajila isaa keessatti duudhaa hawaasaa kabajuu waliin wal simsiisuudhaan hojii kennaa fi arjoomaa gara fuuldurattis itti fufuun kan raawwatu ta'uu hubachiisanii jiru. Hojii gaggeessaan olaanaan kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo obbo Teewodiroos Walda Mikaa'el sagantaa kanarratti argamuudhaan haasawa taasisaniin hojii kennaa kanaaf baankiin daldala Itoophiyaa galateeffatanii jiru. Kennaan akkanaa kun baankichi hawaasa isaatiif kabajaa fi itti gaafatamummaa baankichi qabu agarsiisas jedhanii jiru. Hojii arjoomaa fi kennaa kanaan baankiin kun tokkummaa hawaasaa cimsuu fi jireenya namootaa rakkina keessa jiranii fooyyessuu keessatti shoora guddaa taphachaa jiras jedhanii jiru obbo Teewodiroos. Daayirektarri Diistiriktii Kolfee obbo Naasir Sultaan dabalataan akka jedhanitti hojii kennaa fi arjoomaa kana itti fufuudhaan jiraattota rakkina diinagdee keessa jiran bira gahuu fi deeggarsa yeroo barbaachisaa kennuun itti fufa jedhanii jiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa hojii kana keessatti qooda itti gaafatamummaa hawaasaa kennaa fi arjooma uummataaf qabu cimsuudhaan baatii Ramadaanaa kana keessa jiraattota harka qalleeyyii fi manguddoota dadhaboo bira dhaabbachuuf tattaaffii cimaa taasisaa jiras jedhanii jiru. Afrikaa Pirees sagalee Afrikaanotaati. Guddoo galatooma.